السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور تسيبان وراكم نجا جرت فيا كيسني ترى الحمد لله قلت ربي بقى جراتني كم جرت للقى مال فقات سنين جلا لايك شير سبسكرايب قلت من عند الجلسة سنين جلا قالي وانكو كثير اللي ديفيد فيجرا وماكي سيشا برانكي ثاني كنا تولي سقالي ركبوا بربادي ما شاء الله تبارك الله ولا بقى تكون تولني ربي ولي فسانا إيسو سنين جتش بربادا أكسي بقى أنا متولني ما شاء الله سنين جدا والله الدنيا تتولني ربي ولي فسانا إيسو أقالي وني غيري وني ربي ولي فسانا إيسو جتشوني بربادا باي نتولن لقى ربي أكسي برانكي قوتي تعني دبر منيري زي توكو حركات بيجيرو وماني غاري كانوا غباتا سبحان الله ما تسان بيغرو انه ما سان بيلنجرو اوان سان بي والله لو ما توكو يا ربي ما جولنت وليتاتي سامال تدب من بيتك لنجر كسي ربي كيريا غدو باينات تولاني انا يا ربي ها تبعتو لساني هل لسان تجراتا جران ربين إجنا ما بدأ ربين إجرا كبو هرجولي والله زنا وجين جرا جرتي وروتا توكو يواسل جراتا ورون سنين مالو ما اسم نبي بستينا ما كي سجلتني نما توكو فاجركا جرينا أنا ما جلا في جمالة جرينا في أدون كمني إفسشاء ما فود أمجاني ما لسن ما عمله سيلة تطني كسالة ما تطمه جواب بناكي سجرا أقليني أي إن إسافتاتي إسافواهن ديساتي إسن ممال تسنو بجدابرن هن ما سنو والله ليبر والله رب سني على فسو هنا كسي رب سني على فسو هنا أفا كنا كيس اللي رب سنا باسو باي توكو هنا كنا توكو جرينا ما كيس سوايا كيس نجراد دمه كنا ما كيس سوايا كيس نجراد دم كنت سني بتكلم نجرو سنين جتشو بربادا ما تقالي nama tokko ka hundaanillee odoon ta'an nama tokko isaa walii ta'an taanaan wannummaan nama dhibe takkas hin jiru. Kanaaf dandeettan komentii bareeda dadhabdan ilaalinaa jirti dhiisa. Ibsaan naan taane isin naan rabsaa yookaan kan naa jedhaan jenne maakii wanti takka irraa hafu. Hayyuudhas dheerinni somaa miti mucamaa dheerata malee gabaabbisni somaa miti isa xiqqoo dheerateera dha'i malee. Hata umar kon qabonis agli dawanan rabbi agli wana ma kenna natak wonni branjur makasi of sirresa warra kasi bultina ma ki sadem tani jirena ki san iftani kana ma jiratan akashitino bantu isinor media hon jirena nama sila ki san iftani kana ma jiratani iskarvit yadim tutak argitani jetterga ettedasi gubatte wallah babbareedduuwwan qaxalee uummata qashti jaalala isaanii kana inshaallah rabbiin jaalala fi xabaatu rabbiin isaanii haa taasisu. Wallahi baay'ee namatti tolanii wanni isaan dalagan hundurraa bareeda. Akkasiin jedha uummata kiyyaa warroonni nama arrabsitan adaba godhadha. Wanna bultii namaa keessattuu kun bultii akkasiin obaantu televizyiina godhatta'ee achi maxxaffatanii namni alaaluu fi miti abbaa manaatiif manaaf kan inni fuudhe akkasiin baantu gabaabduu feetee taate inni jaalate inni irraa gadi ba'ee ammaa dubbate duraayyuu manni kennan dhaga'u gaafa liivii seene san dubbate jira gabaabduu taate waan feete taate waanan aqliidha jedheeni akkasii nama qashtii wallaahi nama waadaa guutu innillee isiillee nama qaalii nama ani ibsaaf isa jalqabaatii ani dhiira takkatti yaadeen beeku ibsaan anaaf isa jalqabaatii dhiirota keessaa itti wallahi rabbi olii ibsaan haadhisu maashaallah intala adaba namni takkitti harka rakaadhu inkaatimmaa jettanii maaliif harka rakaatu miti ol fudheen aan deeme maaltu singalchee nikaa halaalaatiif walitti dabalamne abbaa manaa kiyyaa dhiira biraa wajjin maraanne
jettee dhaamsa ofii dabarsatte ganamaa liivii gubbatti kan ammoo iyyuu sa'aatii 4 dura firaankii gabaabduu tana gootee gadhiiste. Wanti isii jala argadhe anooyyuu akkasii rabbii waliif isaan haadhiisu wallaahi jaalala nama hinaafsisu qabanii ija ummata budaa nama tokko irraallee rabbi isaan haa hambisu. Ka isaan jaalatuuf isaan haadhiisuufiifillee isaan walaadhiisu waliif isaan haadhiisu. Wallaahi warri hinaaftan hinaaffan waa takka faayidaan qabu. Hin hinaafina akkanuma yaa ummata yaa biyya. Hinaaffan waa takka isiniin godhu. Dhugaa rabbii kana isiniin jedhaa bara. Ijoollee walii taate wal jaalatti wajjin jiraataa jiran zana jedhanii itti tolee kun irraa bareede isaan hunda. Mee isinuma maaltu isin galche? Hundaa miti garuu nama tokko nama waan nama osoo waan isaan gahin keessa galee borcu. Nama arrabaan hamilee nama tokkummaa keessanii ol hin deebitu. Durallee nama arrabsanii osoo akka arrabaatti osoo akka jechaati walitti hin dhufan jechuudha. Kanaaf namni tokko of qoxxobaa waan fedhanis ta'uu ganaa ilmoo dhaltanii maakii wanti irraa hafes hin jiru. Ilmoo keessan carraan akkamitti qabaa? Boruuf ilmoo keessaniif yaaduu qabdan jechuudha. Kanaaf wannuma argitan hin haasa'inaa namni tokko namni yaada haasa'a. Isaan holii ta'anii haadhaaf abbaa isaaniitu osoo jibbitee daangessuu hin dandeettu. Nama kana achii ka'ee dhufee hamilee isaa cabsuun